Oromo TV, Oromo TV, Oromo TV. Beeksisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaaroon risaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa. Ayatole daawwattoota Oromo TV akkam jirtan guyyaa irraa keessummaa kabajaa keessummaa beekamaa hawaasa Oromoo bitti bakka guddina qabu keessummaa ulfina qabu isinii qabna keessummaan keenya Muhammad Ibrahim Odayi akka namuu beektanitti maqaa Cinagal maqaa qoosaatiin Shantam Shubisa jaaniini wal isin barsiisuudhaaf hin barbaadu maaliif waan namuu beeku abbaa nama hundaati abbaa Oromooti qeerroo ganamaati gumaate inni qabsoo Oromoo irratti gumaate sirba qofaan osoo hin ta'in gootummaa waraana ta'uunis afaan Oromoo irrattis walaloo barreessuu fi sirbuudhaanis gumaanni isaa abbaa fadhee wal cinaa qabuu hin danda'amu. Maaliif namoonni beeka waan hawaasni Oromoo beeku yoo nama tokko wajjin wal cinaa qabna jaa waan nama isaan madaalu hin qabdu Oromoon yeroo ammatti yoo akkas darakaatti qabanne garuu wanni hin baratamin hawaasa keenya keessatti namni tokko osoo inni lubbuun jiru kireedita kennuufi faarsuu nama sawwanni joo hanqinaan nu bira hawaasa keenya keessa jira maaliif hawaasa nun geenye waan gabroomneef jecha isaan irraa dhaalle Oromoon dur nama tokko fuuluma duratti hima waan ni ta'e garuu gabrummaa wajjin dhufte dandeettii nama tokko dho'isuun gootummaa nama tokko dho'isuun waan gabrummaa wajjin dhufte adeeroo Shantam baga magaalaa lakkuu Manisoota Oromiyaa xiqqoo nagayaan dhuftanii isiniin jaa baga jiraattan isinis jiraa wal arke rabbi nu godhe ammallee hojii jiraatu nu haa godhu. Amin. Abdulwasii Raabsaa ayya isinis baga nagayaan dhuftan Abdulwasiin durataa Dirreedawaa Global Network magaalaa Manisootaati baga nagayaan dhuftan isinis. Walumaanuu baga nagayaan as jiraanne insha Allah gammachuu guddaan nu dhaga'eema keessummaa keenya kana asii arku wana. Tole walodeeffannaa goonaa adeeroo Shantamii wajjin mee seenaalee maaliif seenaa barraa osoo hin ta'in seenuma isa gaafan inni maal seenaadha nama seenaa hojjete nama seenaa wayii isa gaafate osoo hin ta'in seenuma isa gaafan because abbaa seenaa sanii waan ta'eef isarraa barraa jechuu seenaadha irraa barraa isarraa odeeffanna seenaa burqaa irraa ammaarrachuu jechuudha waraabbachuu jechuudha so mee akkamitti qabsoon Oromoo tun eessarraa kaate waan jiru irraa yoo kaafne maaliif waraana akka ture humna Oromoon fincila diddaa gabrummaa godhee irratti gabrummaan nu geessii warra jee hidhannee meeshaa waraanaa humna waraanaa leenjii biyya ambaatti fudhatee qabsoo bu'uree irraayi maqaa Oromummaatiinis nama waggaa 5 ol hidhame Soomaaliyaa keessatti qeerroo ganamaa warra ja'aman san keessa warra lubbuun hafe irraa innis nama tokko mee waan san irraa daqiiqaa lama waan san akka nu odeessu goonee eegas booda gama aartiitti dhufna ammas. Egaa yoon kaniin gartee qabsoo Oromootiin yeroo isin eegalterraa dubbadhe hedduu waan inni irraa fuuti qabsoon Oromoo gaafni eegalte gaafa naa namni beeku hin jiru maaliif eega harqoonnin gabrummaa qonyee Oromoo rabbu irraa Oromoon takkaa rafteen beektu haa kufu haa ka'u haa kufu haa ka'u haa dhaamu haa qabatu malee eegasi as qabsoon ittuma fufaa jirti duuba rabbiin nungayee falmanne moone ammallee ni moona bilisummaas arkanne gadin dhiisu harkaa qabna baga rabbiin nungayeen jaa. Yaa asirratti wanniin akka hawaasni keenya adda baafatu fedhu gaaffii deebii yeroo amma dura odeeffata goote irratti waa'ee alaabaa tanaa jecha alaabaa joo baasurraa kaasee alaabaan tuyyoom akka baatee alaabaa tana alaabaa Oromoo jaaniiti qabna malee alaabaa akka dhaabaatti ulaalu alaabaa san yeroo akka dhuma dhuunfaatti
ala mallattoo Oromootiin fudhadha maali mallattoo yeroo gabrummaa Oromoon itti hidhamee ittiin dararamaa ture yeroo rakkoo osoo Oromoo waliin qoodin yeroo bakka takka ture waan lafa kaayate wanni san so alaabaan san namni maqaa itti baasees isin akka ta'es odeeffannoo amma dura gootee irratti harkadheetiin jira urjiin alaabaa san gubbaa teessulleen bakkalchi maal akka ta'e amma dura yeroo himtan odeeffata kan irratti dhaqaseetiin ture so waan san irraa mee waan tokko nuu jaa alaabaa kan karoorse Muhammad Umar Qaadiiti bara hedduun dubbadhe dhagayamuu dhabdee amma galanni rabbii haa gayu dhagayamte baramte bakkirraa burqite eenyu karoorsee qofa wanni na jala galee kaniin seenaa qabriitii yettiin galu waa hundaan gaafadhe cheermaana kiyya Muhammad Umar maaliif gararreen diimtuu walakkaan magariisa garjaleen diimtuu taatee jeetiin gaafadhe wanni jee halluun diimtuun gubbaa dhiiga keenyaa magariisni walakkaadhaa dachii teenya magartuudha halluun diimtuun jalaatis dhiiga keenyaan atta gubbaa dhiiga keenyaan harkatti jetti magariisni dachii teenya diimaan jalaa diimaan garjalee dhiiga keenyaan tiifanna jechuudha namni isii tana alaabaa teenya karoorsee hayyuu guddaa falmataa loltuu fakkiin qabne Muhammad Umar Qaadii Ahmad Yusuf isaatu alaabaa tana karoorse tole hoo urjii walakkaatun hoo maaliin jeen urjii walakkaatun bakkalcha maaliif jennaan bakkalchi Oromoon walii galatti abbootii teenyarraa qabee wanni beekan bakkalchi mootii urjiileeti bakkalchin gartee irra mara yookaan orbitiisaa bakka arrarraa ka'e naannaweeti ama 8 achi deebi'aa gadaanis abbaan gadaatis filamee yoggaa ama 8 guute bu'ee yoo gaarii ta'e filamee bu'ee khabiraa filama yoo gaarii ta'e itti deebi'ee filama jedhe booda maal na yaadachiisa walaloo Abboo Bakrii Saphaloo katabe dheertuudha hanguma waan isaniin fuudha araa jechuun election jechuun araa bahanii luba foon hiranii yoggaa sun gaggaariin namaa filamaa baheessu malaalee namuu filata isaan san turaabaa doorii ja'amaa hoggaa torba guunnaan gadaa fixate bahee walga'ee lubumaan qalama baheessu malaalee namuu filata isaan san turaabaa doorii ja'amaa gartee ama 8tti bakkarraa ka'e deebi'a jechuu anaa ijoolleettiin dhaga'e araa jechuun filmaata jechuun araa jechuun election jechuun election filmaata jechuun dubbaarraa ujureerraa filachuudha araa jaanii warra maqaan qabneeti filmaata jaagartee akka mircaa fa'a araa jettu Oromoon kunu barnoota tokko okay mee gaafa Somaaliyaatti hidhamtan san wanni itti hidhamtan san mee sila maaliif yeroo hedduu dubbattanii jirtanii garuu deddeebii keessamni waa dhagaya waan tanarraa hidhamisiisan maaliif akka dhufee fi yeroo hanqama akka hidhamtan wanni itti hidhamne san akka maleetu argame nuti amma Eritiriyaa ardhaa miti durirraa gaafa maskoobirraa gaafa dirree dhawaa jirrurra Eritiriyaa wajjin hariiroo qabaachuu turre ijoolleen mujaahidoonni Eritiriyaa yookaan bilisa baastuun Eritiriyaa jahatami qabattee nu dhufuu turan gartee nu kana nu gurmeessuuf dhufanii hawwisoo teenya keessa taa'anii nuuf himan waan bilisummaan tun taate wallee gurbaa Eritiriyaa tokko jira Yoonis Ibrahim jedhanii wallee isaa faan nu dhageessisan wallee Aziizaa jettu duuba achitti gaa nuuf himan waan cufa nuuf himan cunqursaan guyyaarraa guyyatti nutti ida'amaa deemaa nuti dhibleen teenya yookaan wanjalli keenya yookaan eeddaan guddoon kiraayimeen nuti dalayno nutti lakkaa'amte afaan keenyaan wallisuu afaan keenyaan dubbachuu afaan keenyaan gartee oromummaa teenya qabannee jiraachuudha takka cunqursaa hirriiba dhoorkees duuba takkittii tana jiraachuu yogguu dadhabnee biyyaa baane dura gaa yogguu hedduun himee
haramaatti agarsiisa godhuu feene ni fashallee awwadaa nu geessan achitti agarsiisa goone interview biraa duraarraa jala deemuu dandeessa awwadaa itti halkan wallisaa bullee Google direedhaa xaaxiraa wajji gallee dura fujjiru dhufanii tokko tokkoon manaa fuudhanii walitti qabanii hidhaa poolisaa nu geessan halkanuma sun nu bulchanii odoo humaa takka nun gaafatin ganama kaan mana murtii heeraa kadirreedha waan nu geessan eeqatni yookaan jejiin humnati waan itti yaa oli jee adareen nu dabarse eeqata jechuun jechuudha eeqata jechuun joj jechuudha oda akkasitti adaree du dabarsan ani muradhe hin taa'u doodoo achi hidhaa keessa jirtutti halkan tokkicha sun yoo rabbi nagaya na bulchu yoo rabbi boruu harkaa na baase hin bulu hin oolu jechuun ture yagguu nu gadhiisan egaa yagguu ballama nuu qaban achi mana Haji Umeerii fooqeessanii beeytanis ijoollee dirree dhawaate achi nageessanii guyyaa sadii na bulchanii gaafa kaan beekam daldala bishingaa na baasanii beekam likki ID card xalayaanyummaa sii baasanii beekami na muranii akkasitti ennetirree bishingaa fi ejijjigad lanqeertatti deemu barbaadanii naa qopheessanii bishingaa sun keessa na dheessanii Soomaaliyaa akkamitti Soomaaliyaa irraa Yemen akkamitti dheetan sun egaa amma dhaqee Soomaaliyaa irraa Yemen akkatti dhaynee anaguun dhaqee agguma takka irra ridoo Magdishoo na geessanii achi dalagaa eegalee wallisuu fi maas goofata diraamaa kana kanaan dalaguu ture ijoolleen baalee dhufte dardarri hedduun dhufe obboleessa kiyya Abdukariim Ibrahim Hamid gaafas akka maqaa gaafasitti dubbadha Abdukariim isa karaa adan dabarsan dardara kan karaa Magdishoo fidan akkatti lolannaa himangaa akkana goonee asiin nu ariyanii nuti sachi أبو هبون كان أنا في محمود شيخ محمدي في أحمد عبد الله علي موديتي في محمد الصني في أبو ليسخية رمضان حسين خليل خنين قيود بدي إلى أرآنا من مكان أو نبامي وريقا مجل قبا دورخ وريقني مال فكاتا نقرسيسي المقدير الشيخ محمد رشاد يتي نخيص صافوتي إسا خنين درو نتوغا يقوس درو كيرو غنما جاري akka mootummaatitti ifjaarre eenyu jaare qeerroo ganamaa Mahmud Sheikh Muhammad ana Ahmad Abdullahi Muude Abdullahi Ali Muude Ramadan Hussein Khalil Ahmad Nur Musa Mul'is Gada Sheikh Muhammad Rashad hangana turre nuti qeerroo ganamaa jaarre qeerroo ganamaa tana keessatti murne ispoortii qabna murna muuziqaa qabna hawwisoo qeerroo ganamaa jennee jaarre أماس والمودنة قد هجي الدان هرنة محمود شيخ محمد بوخي سكرتيري يخان ملاية ده أحمد عبد الله علي مودي قافة ما سنكالاتي في دردرة سنكالات جتون سبورتي ده رمضان حسين خليل قافة ما واي علاتي أكس جنة والمودنة أني آدا في دردراتي أي لك آدا في أفانيتي سنكالله جتون سبورتي سنكالله جتون ملاية جتون ملاية سكرتري بريسا جتون خمالة سيدا وانا تدلي يدتو وقرتي سكرتري ملاية أوكي أما قرمويتان اسم سندورتي أدبل سما أورومو نجارة من جيرو چو مقال أدبل سما أورومو أدبل سما أورومو نجين جين أدبل سباسا أورومو أدبل سباسا باسا أورومو مالي وانت يورو تكو تكو هاسو تكو تكو warreen qabsoo keessatti godhan yeroo ilaalu finfinneetti ijaaramee warri jedhuun arkaa hogganotu madhaabaarraa hin dhage miila numaa'u finfinneetti dhaabame warra jedhu immoo interviyuu amma dura jaarraa abbaa gadaa faan godhan yeroo ilaalu akka Soomaaliyaa ijaaramte finfinnee dhaqee akka dhabe hunda dubbata inni manatti ijaaramte isinirraa illee kan hin dhage wanni kun finfinneetti hin ijaaramne Soomaaliyaatti ijaaramee bakka itti ijaaramee hojii yeroo haasotee hin dhage waan kanarraa mee isinirra dhuga bahee harkatan Soomaaliyaa keessatti so inuma gaafaan an dhaqe 68 dura 64 63 mokkana waajjiraan jirti waajjiraan bakka jirtu hamarweyne via Roma jedhanii via Roma sun case office ni manguddoon akaabir Hararii fi Baaleetti ijaare waan kana Mahamad Umar Qaadiiti irratti
Mata. chairmana Abdullahi Muhammad Adam Billi khakora keenya kha afran qallo teenyaati wajji dhufee rabbiin qabriisa as godhe illeen warra dura jaarirraahi odoon anuu dhaqin 69 sun jirti Maqaa kana eenyu baaseef? maqaa kam Adda bilisa baasaa Oromoo Muhammad Umari baaseef Maquma kanaahu. eeywa Loltuudha loltuu walii qabamtee maqaa kana baaseef. duraan laal aboodha Abuma kanaahu eenyu baase? yadalee amma ga'an isaa chairmaaniitiin dhufe kana eenyuun moggaaseen kijibu ammoo chairmaaniin jiraan isaanii Muhammad Umar Qaadiiti akkamitti baasaniin beeku aboodha akka ammaa yadalee fudhattee aabaa oo hin taane aboodha adda bilisoomsa Oromoo Bilisoomsa. yookaan adda bilisa baasa Oromooti booda amma gaa yadalee fudhattee qubeen teenya aabaa oo taate malee abootana isaan karaa biraa oofuu fedhan warri gartee wanta naan mormu booda silaa akka haalaatii fi akka uumaatii fi akka barbaachisu namni citaa mana tokko haamu waliin saamu anaa godheenis teessiin gootu anaa godheen anaa godhumarratti hafti ammoo hantii fi qabeenyaa fi gartee baanannoon anaa godheemi warra godhe suniif Hantiin maali hantii? hantiin jechuun hantiin milkiyyaa jedhan afaan arabaatti ammas propertii warra godheessanii jechuudha yes amma ownershipummaa siin kannitu anaa godhe jechuun ownership jechuu hantiin lakki property jechuu hantiin asirratti gaafii bira ammas tanii sii qabu alaabaa jecha namni moggaase dura 50 jechaadha dhageenye wanni kun akkamitti moggaasuu dandeesse nuufi ummataafillee gartee warra nu daawwatuufillee akka gartee clear ta'u siitu jecha alaabaa jedhu kana dura moggaase jecha dhageenye waan kanarraa mee ibsanuu kana jecha kana an duranni hun beekuu amma guut dhaqe mana guutuun dhaqe gartee warri miseensonni matootiin muumeen waan kana cuftichi wal ga'ee jira akkuma gartee tasaatti rabbiin irra na dhaabee yogguu ani walalooniin deema walaloo hedduu qandiitiyya keessatti booda yogguun dhaqee eessaa maqaan kee eenyu abaluu eessaa dhufte bakka kanaati dirree dhawaatiin dhufee ani ilma dirree dhawaati maal nuuf hayyee maal nuuf iddee dhufte nan jaan hunoo kana jeetiin dura kaayee qandii dibanan walaloo ni laalan gaafas walaloon jennu musannafa jechuu turre kaanis gartee she'erii faa jenna amma ni laalan eessaa fidde tiyya eenyu katabe ana akkamitti umrii tanan waan dila kana katabuu dandeessa gaa ani katabee tiyya bakka tanan manguddoo wal qabde naas amanuu didan naas shakkuu dadhaban booda Muhammad Umar rabbi rahmataa godhuuf mee dhaabaa yoo inni katabee fi yoo inni katabin addaan baafadha jee akkasitti abbaa ni gartaa waan na duubaa tana jee eeniin arka maal iseen alaaba an afaan Oromoo kana je waa sadiin beeku an dantaati na gaafatanii dantaati hin beeku jechuun beeku jecha afaan Oromoo na gaafatanii hin beeku jechuun beeku yoom beekaniin godhe yookaan niin tolcha malee akkasitti alaabaa dhumaan jeen alaabaa jettaniin guma takka namuu katabate akkasitti meetanarra katabinaan jee tole abbaa kiyya sa'aa takka naa kanneen jee sa'aa takkaas guyyaa tokkos torbaanis baatis ama tokkos fudhadhu numa katabe tole jee daqiiqaa 10 keessatti walaloo fi yadalees katabe hin dubbanneehu laaqanaa huna nyaachifne ana akkasin beela jira fuudhanii tuma raadiyoo matti shonnaan kutan walaloo baaftan sun jechuu walaloon san maal irratti imaammatti alaabaa suni alaabaa moggaalameen diimtu'uu magariisaan iddu'uu handhurtisii urji'ii madana jechuun taariikha jechuudha madada madannisi madana ja'an taariikha ni ustamoo madana keetiinsi majaan hin dhageenye madana jechuun taariikha jechuudha seenaa hajaano seenaano
سيناس أما بري أنا سيناس أما مدني سيهدو مدني سيهدو على بعد أبوهم ففانا ممانيس الرؤو نو على بانك أبن خكا أدو هنغاو قميس دولو كمنا ورق فالميد الرؤو حتى أوامني الكم ننو هادو مرتفت داخا قبر ما نهافتو ديرتو قاولا لون مرتفت دا واني بوفتنسي مرتفت داخا قبر ما نهافتو لبون جيجير النبي لسما جبدو جتي كنا ما سينا على بات خاما عبد الواسين قاسر أما أديرو شنتم يو ديفنو واي سينا تم سينا أبسو أورومو توني راو ديفن فيديو لي أما دم مدورا انترفيو لي قدرت نيكابا وديفتا مدورا ديسرت نمو أركو دنديا غرو أموني راتو برو دي غما دريد آتين سدي بيسوفا بكر ألوتات مي مغالا دريد آتنا حالي دور آرتين أورومو تيغل تك أبسونيس أبسو أما دريد آن أبسو فيس هادا artiifis haadha waa hundaafuu jireenya magaalaa biyya Itoophiyaa saniif haadha waan maaliif manni barnoota Oromoof illee akkasumatti dhuga direedhaan qaroomina magaalaa qaroominaati Itoophiyaadhaaf baaburrachiin seenee waa hundi teknooloojiin dachiin dhufti maaliif achi biyya san keessa Faransaay jira Giriikota jira Arabaa jira Armaaniyaa jira warra Hindii jira Turkii jira Somaalee jira warra sababoonni Itoophiyaa kabiraatis ni jira achi keessa so magaalaan tun mee atiif maali dirreen dhawaa magaalaan tuni anaaf dura hafuura jiraachisaa kiyya bakkaan deemu bakkaan taa'u bakkaan rafutti sammuu tiyya keessaa qabxiin sossoone magaalaan dirree dhawaa magaalaan dirree dhawaa handhuraa tiyyattiin beeka namuutis ilmi dirree dhawaa akkas jechuu qaba handhuraa tiyya magaalaan dirree dhawaa gosa ilmachi jiru cufaaf gosa amaarrillee ni dhaadataani bar an ilma dirree dhawaati jaa namu ilmi dirree dhawaa akkasitti tiyya jechuu qaba numat tanamuutilleedha beeta Itiyoophiyaan qixa bar dirree dhawaan yoo nama keessa jiraatu laallee sila abbummaadhaan amma namni baadiyyaalee 38 yoo laallee gama ona noolee kana yoo laallee sama wanta raayee galiiti ganda gabaree kana gubbaarraa fuudhiiti akkasitti gartee yoo dabarte ilaan qabiyyoo awwaallee kurtuu qaallicha balawaa fuudhiiti ilaan ka kombolchee qaallichi deemutti maxxanti gamanaanis karaa on alaa tana yoo fuutees waayeel shanaaniidhaan fuudhii lagoodaatiin akkasuma waayeeliin gamanaanis sarkamaa fi halchoo fi kanaan fuutee ilaan ka mi'eessotichi nama oofti so dirreen dhawaa guddoodha namni amma dirree dhawaa magaalaa xiqqoo san saa hawaasni qubate san hawaasa Oromoo tohi akka jirutti magaalaan san sila abbummaan lafa eenyuuti magaalaan akkitti beekamtu lafa eessaa fi gurguraa jedhamti dur ammoo gosti cuftinis ni jirti akkaan odeeffadhi qabutti isinirraa odeeffadhi dabalataa barbaanna dur gaara gurraacha awraajaa turte gaara gurraacha awraajaa kanarratti Isaa fi Afar Adal wal dhawanii bakka gola Adal jaanitti yeroo Isaa fi Adal wal dhawan achirratti Haile Sillaaseen kumsiyoona guddaa yaamee bakka amma beeta mangistiin ijaarame kanatti kumsiyoona taa'anii achitti damiinnan gaara gurraacha warra akka abbaa jaarraa abbaa gadaa fa'aa kanneen fa'aa damiinnan gurguddaa yaamanii achitti mariin taa'ame kumsiyoonni Isaa fi Afar walitti araarsuudhaaf tanarratti yeroo sana Haile Sillaaseen waa sadii murteessee jedhan sadeen tokkoffaa gaara gurraachaan carcar akka dhaqu asirraa ka'ee gaara gurraacha jechuun Oromoodha baddaa jechuudha baddaa jechuun akkachi bahuu carcar jedhan Afar Awaash akka dhaqu karaa Awaash akka deemu achitti kaafa amma eenyu Isaa fi Afari kaasa bira amma Isaa fi gurguraatu hafe jechuudha Isaa na gurguraa awraajaa jedhee achirraa muree jaan achi dura Isaa na gurguraa jaan jirtu Isaa baabura sibiilaa baaburaati waliin dhufee jaan lafa sanni hunturree jaan akka manguddoo odeeffadhetti baabura wajji wal qabatee dhufe isaan ka lafa san ture Oromoodha gurguraan Oromoodha akkanaan beekutti maaliif Oromoodha adda baasee waan hin qabu jechuufillee taayitaas ittiin qabu maaliif Oromoodha akkuma gosoota Oromoo kabiraati amma ilmaan afran qallooti achirra ala baasuu hin danda'u so lafti san lafa Oromootii hoggaa jennu achirra dhaabbanneeti insaan immoo adda fiiluudhaaf Isaan na gurguraa jedhanitti moggaasan sababni isaa achirra qabatanii achirra dargiin yeroo dhufees akkasumatti isaa gurguraa sun godhee sukkaraa isaanii kannaa sosobaa sibiila baaburaatti wal qabatee jechuudha gaafa mallasaan dhufees
Eertiraan muramtee bishaan Eertiraa dhabuu wajjii wal qabatee Jabuutitti fayyadama meeshaalee markabaan dhuftana. Dantaa tana eeysifachuuf jecha dirree dhawaa tana federaala godhee fanniseedha. Wanni lafa jirtu. Nin beeku akkatti fannifamte. Waan kanaa wajji wal qabatee eenyummaan abbaa biyyummaa dirree dhawaa san eenyuu jettee ibsitamee ati. Barlaal amma karaanin an itti ilaalu waradaa jaarsoo waradaa meettaa akkasitti Ona meettaa ona jaarsoo jira. Ammoo qubatee taa'u naannoo isiittis qubatee taa'u gurguraadha. Ni dinnaa kan. Indin. Gurguraan Oromoodha. Oromo. Tana. Amma waradaa jaarsoo jennee waradaa Oromoo yoo goone haa goonu. Waradaa meettaa dhiifnee waradaa Oromoo yoo goone haa goonu. Gurguraa yoo Oromoodha jenne Oromoodha maaliif abbaa hantii tahuu sun dinna. Nak hindi damu kun. Gurguraan Oromoodha. Ni qubatti ubsuma siitis namni falmuun jiru san. Amma fakkeenyaaf halchoon dhaqee gaaf tokko. Tole. Halchoo dhaqeetiin kaadiraa Sheekh Abrahaam Bilisaa san dhaqeetiin achi odeeffachuu seene qorannaa fi dhaqee. Mee manguddoo gurguraan naa yaaman. Waa odeeffachuun jaalladha yeroon bakka takka bulu. Mee akkamitti lafti tana gizeen dhufu laga maarree ganda qoree ganda maarree jedhaniitiin laftummaan tunuu maqaa Oromoo qabdi. Immoo naannoo Somaalee jala bulu jirti. Mee akkami adeeroo na odeessaan jeen afaan Oromootiin naaseessa afaan Somaalees ni dubbadha garuu isaanis afaan Oromoo haasa'an. Abbaa kiyya dhageessii fi himaa nan jee jaarsii irraa waraabeetiin jiralleedha. Lafti tun lafa alaa turtee naan jee amma sarkamaa fi halchoo fi ona alaa turtee alaa fi nooleetu wal dhawee jee ala guddaa waan ta'eef nooleen gurguraa wajji waan ilma qabatee waliin qabduuf humna godhatee dhoynee jee waliin ala kana gizee asirraa dhoynee kaafne nuti nu qubsistee jeen waliin bakkatan achirra qubannee soo nuti as jirraa amma dhaloonni keenya kaamma dhufe kuni gariin nuti Oromoo jaa gariin nuti Somaalee jaa ammoo mootummaatu Somaaleetichi nufi nuti immoo ati amma eenyuttiif beeytaan jeen ani Oromoodhaan an jee ani Oromoodhaan an jee lafti tunis lafuma Oromooti asiin immoo ona alaati dirree dhawaa tana ona makaree maqaa dhooyee gartee amma saalchoo sarkama gama aduu itti seentu kana dirree dhawaa fudhatte amma shanaanii dhujuma waahil halloosaa halchoon fuudhe akkasii laga odaa mirgaatiin kanneen ona alaati gamana gizee deebisu ona noolee gaa dhufnu gurguraan part of noolee keessaa ibidda tokko ibidda nooleeti soo amma ona noolee jenna malee gabbunee noolee san keessa gosoota jiran himnee yoo adda baafnenne nooleen akka nooleetti wal beeti gosti tun ibiddi warri abaluu eessaa wal beekan nooleen nuti goo amma kaatagoraayiz goonu ona noolee jenna ona alaa jenna ona jaarsoo akka afran qalloos akkasa onaan kaayyata ona noolee hoggaan jiru ammaan gurguraa wal echirraa ala baasee kowa qaasuuf takaakan kowa baasuuf hin qabu ona noolee hoggaan jiru amma direedhaan parsantii dhibbarraa yoo onaan parsantiin kaayame harki kiyya wayyeessee jechuu 60 ol ona nooleeti direedhaan hanquma bahaa gama kaan sa'iitu ala qubataa irra guddaa immoo noolee qubata ilaa hanqa hombolcha dhaabbattutti jechuu duuba kanan namni keessa deemee ni beeka. So nooleen tun abaluu eessa qabaa waan jiru isaan wal beekan keessatti damiina qaban akkaataa itti deeman qaban seera mataa isaanii qaban hawaasa qaroodha sii galtee so akkasittiin fudhadhaan ammaan tana ona reefuun taneetsan ona noolee jeetumaan akkasitti fudhadha walirratti ona gurguraa jee keessa gabbuyyee yoo akkas ala keessaas 12 isaanii san adda baasee kophatti baasuun qaba jechuun sharafuun qaba san isaan wal beekan so anamma akka waliigalaatti mi akkamiin ilaaltan isin waan ani akkittiin itti ilaalu meettaan ala moo alaa miti maaliif warada alaa maaliif injiini warada meetta nooleen amma gurguraan noole jette egaa yoo akkasi fudhanne meettaan ala dhuga warada meettaati jira sunis warada alaa maaliif injaamne laal jaarsoon ilma dagaati warada jaarsooti jira warada dagaan jaamne tana laali master booda hantii dhawni tun hantii dhuga maalifi yoo ifiifuu kana waan ni jenne maaliif nama biraa zigaalin fees amba dubbii amma takaftan irratti aanaa meettaa hoggaa jaame laal amma gaafa duraa san gurguraa duruu jaamee jira isana gurguraa warra jajanii diree asli jaama wajjaa jira waraqaa hantii maatii jira maatama gaafa sanii hundaan qaba sumudaa gaafa sanii hundaan ni qaba isana gurguraa warra jaa kajoos ni qaba gaara gurraacha warra jaa kajoos gaafa jaldeessa ture irraa bakkuma hojjaa tana deebi meettaan ala ala gaara mul'ataa qaba akkasii miti bakka meettaa tana maaliif fudhatamtee bakka alaan jaam yoo gurguraa dhiifnee noolee fudhanna jenne meettaan ilma alaati
وردا ميتا جامتي مالف وردا الان جامنه نولين المدقاتي دقا نولي في جارسو في هو مدلي بكتم ما ملتشو دي يوك اغرتي كافان سومالي ريفتو تاتي غرغرا قفامي كافان سومالي دبتو جارسون تربه يسمنكي دنك سيو ولا بو في دورون افان سومالي دبتي سومالي لين افرتي ور جتين دقا سديد علي جارسو في اورومو في هو مدلي هو مي اكجرت افان سومالي دبتا خانني دينا يي namni goran khootuga andiya torba afur ogaadeni wajji jira afaan Soomaali dubbata maalif gurguraan qoftiin laal moromaan waan hin haasoyne arra waa hedduu nama barsiisaa maalif kanneen hin mul'anne gurgurumaa Soomaali jenna ماستر أنا مو نيم بربادة دلوقتي ما سيتي لكن أديرو شنتم وان كان وان بوتو تبيهوف سيقلتي هايون لبونجيرو خوار رابر رم إسا سيقلتي ون نم إسا تتقوم دبيتنا إسا رابو بيار كتو نم برسيسو حواس لك رابو لا أم باونيتو نمولتو وال سيستمني قرتي إثيوبيا هدور خون توفتا قرتي أورومو دا بمسيسو دا إن فيدبين هنجو أورومون دچين غالان جتو قرتي تا إنجليز لفخاي كارتنا تيوغا قرتو أورومو جتشي هو جوهون أما أكن تيوان دبر ندردوا خنا كنا مي المثال أفواي سينا قرتي خنا ودوهم بيو أما أخاه في أبابو خيار راجدين دقو جريمة قرتي أخبابو خيادو دردوا ده أبان خيا خامة سجلتبي دردوا دلت أن دردوا تين دلت المان خيا دردوا دلت المان خيا دردوا دلت مالي بكهنا أورومان يو أرنتنا أدو قدا بهخنا أن سولانين شوكاليو جت ويدن ديسا دبين أورومو كاس خنا ديسي وايد ريدوات في فرانا ديسي إلى أوغندا في بكيوتو قرتي أفان أورومو كينيا في بكيوتو ودي أورومو تو نيو هايدي دوفي إست أفريقيا في واحدة ربي رسباسو جرا الله قرتي قرشي سبوني شرفان كنا خيسا هسوا مالف وان بو اغرتي امته خينيا قبو وان غرتي نمن نور اتفاي داو سينا غرتي نمني دنديتي ادا قبو اتفيدي دلوني اما هو وانتنا اكمتي را واورچو انت اكم سريفچو انديا وان جون قجل فهم سلا ديرو شنتم رابر بر انا ما دبچو جرو دبينا فاني فوت مالي دبين اكسي أمارك كسو هو لكبتي نمو شوفها خي جي أفهم برسيسة خبورة برسيسة خصوبة برسيسة جدو كويان نفنام بك جلايا إنمو يوكست ولد نفنا بينه وليان أموسان أكن أركم نيف أرأ كويا وليك أبم نو أرأ كويا وليقل نو أرأ كويا ولد نو أرأ مالف موتم ما ولن نفد دمالي تأدان نفج أفتو متى تنفته هري غاري كمن هري غاري تنت ولتا فدانه وان دبري ديفنه بوقنا هاري بننه وبليوما تيني اتفچو كمن حكم هي امو غافين اتخافت غافي تبا ما درير تنرتي دور هوسو توري اتلنتيك انيرا هوسو لالا الماچا قودو باچا خيست اللي غدت سو مي واي اما فكينيا اورجي بكلچا جرا اورجي بكلچا تاني افرن قلو في بيفتو غنا ما دفه سمبودا ريا جالا مسكوبي جرا اچي ودا ارسلي جرا سوقري لاقي دفه جرمني دفه اكسيتي دوات ول رافو تا دفه من نكون خن رامي وان تكو تولي اما دورا بسم الله دورا اورجي بكلچا تا دوراتي متي هوسو هدو تورسن دورا ورا موسيقى اميان اللي تبتو أحمد عودي في عبد الكريم أبدي دبني جاني ركبن جيت أيوة عبد الكريم أبدي علي أحمد علي جاني أبدي إدريس جاني أكو مخين أوركسترا جر جرو مكابا فتني هنديم نملي ولستين يانا أما لي والليلة تنشوف الألاباسي هلمي آدم موسى جاني هاوي آدم موسى جاني يسيب باسي في ماس إنه اللهم صل عبد الكريم أبدي أبني واللي باسين دقيني علي أحمد علي واللي باسين دقيني ملي موسيقان دور جرتي واللي سون دور جرتي أروزتي سكوما أرجي بكلشاتي في مسكوبي مهريا جلالاتي بر مكان ثاني أنا أتي أبان في نتي أنا أبدي بوعي خدرة دوبا موسيقى أما يندري به مكابا فتي
akka baandii dhiyaate urjii bakkalchaati. Urjii bakkalchaatuun duraan tiima kubbaa turan Usmaa'iloo itti cheermaana. Kana gaafa dubbiin dheertuudha aruuzni tokko dhufee aruuza biikooti namuu beeka Abdurrahmaan Adam Diidoo jedhama. Aruuza isaa tirratti aruuza isaati moo aruuza eenyuti na dura wal dhooyte. Afiira godhamee yaa'iin irratti haatee jechuudha. Adareedhaan ijoolleen Hararii wallisoo turte mee wallee takka nuurra kaayaa jedhanii dubbiin xiqqashoon takka argamte sanirratti Hassan Umar Tarree namichi gurbaan jedhamu mana hodhaa qaba. Gaafate mee teenyaa seggu takka wallee takka nu wallisaa gaa jedheen. Hoyi silaa isiniif wallifna walleen teessan akordiyoo cabsiiti jedhanii. Du'e duuba Ibroo Ahmadii Usmaa'il galmootii Abdusalaam Muusaa humbannaati. Manguddoon kaabirri teenya cufticha jirti. Hayee Hassan Umar Tarree kun lolee yoo ijoollee yoo ammatti baandii jedhan firqaa jenna gaafas. Firqaa akkanaa jaartanii akkanatti wallisne isin ilmaan keenyaa miti. Waan feetan nurraa arkadha. Jaani Usmaa'il galmootii cufti dubbatanii Usmaa'il kun walii qabee Usmaa'il Muhammad Adam Abdii kun walii fidee Ali Shabboo fi isaa fi Ali Shabbootu dalagee Usmaa'il ammoo waan cheermaana walii dhufanii gaa baandii dhaaban wallee Hindiitiif Suudaaniiti walaloo eessaar kannaa. Walaloo gaama dubbiin walaloo tashaggooyitiif tatanaatis hin taatu. Akkasit duuba shirkaa jedhanii ni beeytan jimaa erguu turan. Usmaa'il Muhammad Adamis waan shirkaa tana keessa dalaga khatti aribaa bareedduu tana beeke itti kataba adreesaa fi kan. Abubakar Muusaa Wadaay Roobaa Jaarraatis achi dalaga. Booda Usmaa'iloon taa'ee wallisa. Sabooti ni walliftaa jedhan ni wallisa. Midhaan jaa walaloon gaafas. Midhaan itti dhabne malee Abu Akbar midhaan katabu barreessuun hin beeku. Ni beeytaa'e ballama qabee fi geesse achirraa itti jalqabamtee walleeleen dura eegalanii walluma Hindiitii fi wallee Suudaanii walaloo Oromootiin. Yadaluma san fudhatanii midhaan Oromootti godhan jechuudha. Booda amma hiriyaa jaalala guddattuu qaban isaan ammaas warra jalaan guddisuuf deeman isaan san keessa Ali Birraa fi Ibrahim fi Yusuf Ali Birraa Abubakar Ibrahim kan ijoollee jahaa jira nutis ol kaane cinaan hiriyaa jaalalaa jennee biitti maskoob nuun jetti ol kaane gaa wanni dalagamte namuu ni beekaa fuunee hanga mootummaallee sossoofnutti falminee booda gaa mootummaan dura urjii bakkalchaa jiisite sababan jirreen mana isaanii cabsanii meeshaa isaanii daakanii ijoollee Harariitti isin durraa caccabse jedhaniini akkasitti gaa dhaynee nutti illeen walloluu feenee manguddoon teenya ta Harariitiif sababa Oromoo waliin dhuftee meeshaa caccabee mi'abuu ijoolleen teenya hin gootu ammoo meeshaa sun hangas takka dachaa isinii binna nuti nama tokko waliin lollu jedhanii aboo nuuf humbitinaa nuti waan jedhanii ammoo akkasuma wajjin sossoohuu dhorkan urjii bakkalchaa. Qaqqabuu feenaan orihanii jabuutii dhaqan. Amma eenyu walii hafa nuufi hiriyaa jaalalaa. Ali Birraanis ceehee Finfinnee dhaqe. Gaa yogguu dubbiin hammaattee fuula hammaatte ceehee Finfinnee dhaqee Muhammad Yusufii fi Usmaa'iloo fi cufti jabuutii dhaqan. Faransaa fi Itoophiyaa waliif fira. Ali Shabboo faana. Akkasif Faransaan fuudhee biyya tana gannaqee san booda nuu ka'e. Ni beeytan yaada ijoolleellee taatan jiguu dinne nuti booda. Nuhidhan ammaasittuma deebin ammaas hanga dadhabnee an keessaa Magdishoo dhaqutti. Hirmaannaan ati dura goote biiftuu ganamaati moo urjii tokkummaa jaalalaati. Maskoob keessatti. Tokkummaa jaalalaati. Ammoo odoon dubbii keessaan baane hawwisoon hanganaa miti. Biiftuu ganamaati jira. Maskoob lawaan asmar lagaarreetii jira. Jarmanee jira. Wajjuma ol lafaa kaanii bar tokko wal boodan kaane. Ammoo ka xiqqoo nu dura ka'ee urjii bakkalchaati. Kaadamuun hin dandeenye dhugatti ka biyya sossoosee ammaas ilaa Finfinnee. Gaama ammoo wardii faan dhufanoo dheeraa. Nuuf fide. Akkasii suuraan arkee waliin kaan manguddoo afran qallootiif fide. Manguddoo afran qallootiif fide. Sayid Khaliifaa fi Wardii fi Ibrahim Awadii fi kanneen manguddoo afran qallootiif fide.
waan ganda daaroot amma ganda gartee Gira gamadu wanta sane. achitti garsiisan booda guyyaa nu wajji oolan halkan hoteela bulan yoggumee ka finnee bar deddeebifnee finnee bar maaliif nu jeynoomsuuf fidde manguddoon hayati kasa wayati jira. masgaa jala akkasitti nuti booda aanne ilaa 69 ilaa 68 an deemu hin kufne nuti walleelee sun ama walleelee san cufa amallee biitin yaadatti kanaga maaliif akkasi jabaanne hacuuccaa jabduu ture oromoon yogguu hacuuccaan itti jabduu yoggus falmiinsiitis jabduudha amma waaniin arke amma islaamni harbiin diinaa yootti kaate ala jirullee dhufalal harbiin biraa biyya kaate namni ni dhiisa ta diin yoo kaate khashanje sun intayin illee dhufa aadaa fi afaan isaa hangan takka nama laaleessa booda يقول أما قديش ودك إيه ونيشوف السولفيتات كمال محمد قافت دامي قافت كمال أستاذ كمال أما خجر ونجرا محمود شيخ محمد بوخي نجرا سنيس جون وايا فرنك الله خير يرون ذي فقافت كو إمامني مسجد جماعة عمر الحاج خطبة قد إيه جان جولين تسمبدو دمتي هاي يرو أفان أورومو سربو بدي يرو أفان مني جولين أو يسوع برا ولستو ولين حلال تاته أرو أورومو بيجتة إمام بدين جاني راديو نجك وان سر رامي نلال نوتي إثيوبيان توني إثيوبيان نمتي كشاتو كوتورت الرهر كافون النمو ولن أرى إثيوبيا إثيوبيا نمتي كشوا تكتورت إثيوبيا وانوما نمني هنجسهم فدو تورت أفان كينيا غافا سبتي في الهدا قرتي نمك أنا نيسوف أفان هدو واللسيسا أفان هنديتي واللس سوداني واللسيسا أفر واللسيسا عربي واللسيسا إنجليزي أفان كينيا دوافر رنكايا من قدون تنياس بويكوت قوتي ولما قلت بويكوت قوني صوت أمريكا في مونتي كارلو في بي بي سي لندن جاكسنا ما درتين إيجالين هذا الشيء واو ما قويا إنسان قويا سبتي في هذا متبواتي وراني قرتي خنوجا بيس دوبا سنكيسا إفدبوتو هدو أما سنكيسا نودبو أما سكبجات دبوتو خان قرتي وانكنا هنافة أما أورومون هنافتو وصديه في نافت أورومون صدين هنافتون سن ندوتي تك جارتيسي لما دتشيسي صدي أفاني في أداسي دي هنافت هدو هنافتي هدو هنافتي أنا أمام تانكية يو أفهم براتي واللين والله نقطين كخدة يو أفهم براتي واللين بريد دون باد أنقان أفهم أوروموتي واللين برابا سنتاو أكستر هنافة هجوجان هنگا جباتون فالمينس جباتشا ديمتي موراتين يقيسن so sheetichi guyyaa san khutbaa godhuun ajachuun kiyya naani adachiis biyyasaa sun tacaqasnu wallee isaanii maaliif aadaan isaanii hin badin ma ijoolleen isaanii hin badin kan Oromoo taanaan si wajji jira sitti jira bar namni si wajji jira sitti jira baani keessa garuu waan san ajaa'ibsiifadhaanu maaliif yeroo sablammoonummaan diriiraa keessa jiru kabiraa sirbanillee ittiin godhamne ijoolleen Oromoo kaanaan guddoodhaan haraami wallee ijoolleen teessan baduu deemtee godhee jaan masgiidatti ol ka'ee imaamni masgiida gaafa san wanni sanillee akka ammaa yeroo shantum dubbate kana achirraa hawwisooleen diriiraa irraa buqqate aartii Oromooti qabsoolleen akkasuma isaanumaatu deemee Soomaaliyaa dhaqee akkuma amma isaa ibsaan irraa odeeffannee isaa Maamuu Bookeetii reediyoo Moqdishoo seenuu irratti bifa gaazexeessaatiin dura dheexammoo moo sirbumaan dheexan dura? Lakkee gaa namni waan himatu ni himata ani bifa wallisaatiin hin dhaqe ammaas wanni nin qabadhee dhaqees walaloodha gaazexeessummaan hin daleyne ani reediyoo diraamaa fi goofata raadiyootii fi walleedhaaniin hojjedheesi akkasittiin ammaas nin qacarame suni miti dalagaana naqan akkasitti dalagaana naqan achirratti sirba wallee yaa haadhatoo ayiyyoo haadhatoo
ayyoo gudishaa yaa tiru akkaataa itti ibsite san maqaa haadhaa kun cufti ammallee walleen gama haadaa kun gizee san hin baratamne akkaan gizee san ijoollee turre beete East Africa kana keessatti walleen haadaa hin baratamne wanni san waan san gartee sanirraa ka'aniiti amaarrilleen sabni biraatillee waan godhanii dandeenye waan sammee akkamitti keessanuu ibsa amaarri waan gartee baandiileen amaaraa dura guyyaa duraa kursumitti walitti dhufne namicha dureessa tokko ka amaaraatiitu intala isaa kanna intala isaa kannuuf aruuza godhee islaamaa fi kiristiyaanaaf illee sharaan bal'aa godhee adda hiree باندي يامي باندي أوركسترا كبر زبنيا تتلاون قصص فاكر إسي أفيري استيجا قد إيفي نوس نو أفيري أور مخانا جالتاقا استيجا نو قد نو تميشان ديمنون أكورديوني في توم توم كوفا مالف نو يامي هنگي إسان هراتا نياتا إدو تنكا هن شوفتني بكتنا وكوشالا نو قد تشوف كرت قاوم ولا تخانا كاو يدني فتشيسن أما كا دايني تبتني كوفني هاي خاجين قال تبني يقولي كو تبني نياتا في شوف الإنسان يستجر الديبي الله إنسان مانو ما أعرف إنه كم صوف بيخ أما بهاني موسيقى يقولن مينم تكت تشها غرقلو نمي سنو ملال أبدا قصاني تلين سنو ملال حسين نغرقلين نتها في بودق آخرة إلى دابا نجاني خرابا نوفي دوبا يقوم مقدشو دقي يا هذا تو واني سي هدوماتي طلب نسي غافين سي هدوماتي وانغا ورقال لي والله بنني قرؤ دبني اماس نما اچ غرغلچ ينات ولتا واباسن سانس اما نجل خانجچو وردر نو هوغنو فدو ابدو بده بينما سنفانا يغلن ني دوبتي دچي ولي جتو تك دغون اولت ولن سن بريدو ددو مريت تناغري جندو ما إسان ديبسني وانتو خايوني سين تبچو تري دچي تيسن مسنون تيسن كرتا ودوي تيسن افي غاريفت اما ولي سمبود سومالين سويولا انتا بافتي امارين لين يناتو لتا وباسم ولي بلسما ايجت يونس عبد الله تو افان اوروموتي ترى درا وان جتشي بلسما جوهانا يسادو ما انا ني جتشما هوريا جتشو كوان ترينيتي ايغانا كما غافسن على بايس لا فكيس جتشي بلسما جوهنو بلس اصل ما جرغا جتشين هاريني وانغرتي جتشين دغتي اكنماتي ني دلتا ني غدتا ني دلوما ني دعا ني بدا امو جتشي بلسما جوهن ني دفه ايس يوم دفين أكم بولتين يون دفتين يا مالي فينجي يرو تكا منغدو تيرو دبيسو هوريا بينادور هوريا جنة بلسوم متناو غرو مقاديشو راي شنطفا يونس عبد الله بلسوم مان آنني نو بيكو دوغا جانا چراتين برتي سنيدا بلس وان نتو ولس نو مسكوبو ولسن ولفن نوتيس اما كتابه كون كبخن نمبنين نلكي جو نمبنين نلكي كتابه ندرا بدي كتابه وللوتي بيتي شفتني بيتي كتابه سون كيستو بلسوم ما يقهدو مقادا نمبني نلكي مالفت بنتو يا داركي بنتو يا وان چنكي كيسغوت ولا لولي اما كتابه سون ولا لون ايغلين يو ناهي مجتن دلين قبوليكي واتكوان هما تايتاهو تنقبو فدچو وان نما كل لديس غدين تو غيانتي غبرا في غنان مالفين دورما مالفين ما فين تهنما ايغي جيرون تاتي هارنتا غبرما كرن ندي بس يا هذا توفرا يخان اي بس ديمن هو رجلا اكن خاصون را سري اونتو فلا سري اوتوبانسي كاف ستين جاغا قريتي كين صوتا تديغ درغغو مسنو يا سنجلا ديغ دبربيا خدردربيا غتيغو ماملي غنقما اول خنا ايغو منا ارتيس يا اباخو نهي بسفنورا ديمن هو رجلا بلسماتي يا في دديتي لو نجت هورا غليچون هورا
bosona jechuudha. Bosona galuu jechuudha. Huura, danqaraa, huura, danqaraa, riibaa, bosona, daggale jechuun makuma waaniiti. So amma yeroo bilisummaa isin hawaasa barsiiftan san hawaasni Oromoo bilisummaa ta'e ni beeka. Bilisummaa mi'aa bilisummaa ta'e ni beeka. Odoo beekee rafa. Amma beekee maal rafa. Mee ol garagalii ati deemu mucaan kee xiqqaanuu rafu. Waan takka barra waan ati beeytuuf loltaa barra. Ammoo warri gartee nu boodarra dhufee adda bilisummaa ta'e fi hunjuu fi amma wanni amaarri jiru dhaadannaan amaaraa amma biyya abbaa kiyyaati abbaan jiru biyya haadha xiyyaatiif hin du'a ja'a. Nama agartiniin du'a jennaan wilii achin deemu. Niin lolaniin ajjeesanii moohee jettee malee. Biyya haadha xiyyaatiif hin du'a. Bilisummaan barbaaddu jechuudha. Amma nuti Oromoon biyya abbaa kiyyaa. Biyya abbaa kiyyaati yes. Uummanni Habashaa kun innaata garjaan biyya haadhaa jaan maali garaagarummaan bakka tana? Biyya abbaa kiyyaati jechuun abbaa hantiiti. Biyya haadhaati jechuun itti galeen tala Oromootiin dhale jechuudha. Waa. Hanqana. Biyya eessuma isaati. Eessumarraa haadhatee jechuun ta'e wayyu. Haniyoon ayyooti yajee wayyu. Gawwaan biraasa haadhaa falmaa jaan. Akkas naaf bakkee fayyaanaati. Gawwaan biraasa haadhaa falmaa jaan. Biyya ayyooti yaa guju dhufee akka tahettu intala Oromootiitu dhale abbaa isaaniitirraa. Ammoo ati abbaan keeti akaakayyuun kee biyya abbaa kiyyaa hundi jettuuf tasaa handhuraasaa dhaalasaati jechuudha. Daawwattoota Oromo TV adeeroo Shantam hayyuu afaaniitiis miilanaan wanni jechoota afaan Oromoo irra deddeebi'ee irraa nuuf asooraa jiruuf hayyuu afaaniitiis waan ta'eef mee adeeroo Shantam yeroo takka odeeffata isin gootan irratti mataan kun asii oliinuu maqoota hedduu akka qabu afaanummaan kunuu keessatti maqoota hedduu akka qabu waan hedduudhaan isin irraa dhaga'ee garuu addanaan baafne bira kukkutta yeroo san mee hawaasa keenyaafis anaafis adda baasa. Adda bahuu kitaabattuu ni bahaati. Garuu ammas wanni kaayame gartee dhawaataan kaayama chronologically kaayamaadha. Fuulumarraa hin si hima. Adda. Agartuu. Afaan. Arraba. Aa'oo. Aa'ama. Akkasitti deemee dhaadhaan deema. Dhabaneedha. Dhafoora. Danqu. Kana sammuu tana keessa maqaa meeqaa jira. Afaan kana keessa ijuma tana keessa maqaa meeqaa jira. Fakkeenyaaf ijoo fudhanne mee? Ijoo fudhanne amma kitaaba niin baasaanii harkattaan sodaate. Miilan waa akka namni kun hamilu kitaaba osoo harkachuuf. Amma tarra jabduutiif dhufne amma isinii baati. Amma kanaan bantan maqaa waajab jaa kitaabni. Waajab. Maqaa name of the most jechuudha. Waajab jechuun the most jechuudha. The most jechuudha. Maqaa waajab. Waajab namaa taatanii waa hedduu jechuurra caalaadha waajab. Xiqqasho hooda jibir yagguu xiqqasho gabbu'aa deemus. Hooda jechuun maali? Hooda jechuun taraa takka hooda taamiti. Laal aboo kuni waa xiqqasho waay kuni hoodaami jaanii akkasitti xiqqachaate. Jibir jechuun jibir jechuun several jechuun sorry. Several jechuun jibir acidda jechuun afaan arabaatti. Jibir jechuun kudhanii gadi. Kudhanii gadi jibiri. Kudhan maali? Takka lama sadii afur shan yoo dhaabbate aboo re'een qabu waan jibir takka oofa yoo re'een several jechuudha. Afaan Ingiliishitti several. Jibiri. Ingiliishittis acidda. Afaan arabaatti jechuudha acidda. Mee waa'ee hawwisoo san irrattiin achi deebuu fadha malee gartee maaliif namoota hedduu jira warra lubbuudhaan dabree yeroo hedduu illee maqaa isaanii hin dhawa akka hawaasni kan yaadatuuf maaliif sirbi yeroo sanii sirba jaalala qofaaf sirba osoo hin ta'in ergaa adda addaa qabaa firiileen yeroo san sirbamaa turtelleen nama quyxi ammallee jechoota hedduun keessatti argan sirboota keessan keessattis sirba tokko jira amma keessan keessa hedduu na hawwatu inspire na godhu wanni walit jaaru wal jaraa borooraa tarkaanfumaan fuudhaa numaan gatan tana kajoo san haalli jiru sirba wayiin baafne an eega sirba duulaa sirba lulaa sirba faaruu biyyaa sirba illee miti ani sirbeen beeku anni wallisa namaas sirba sirbaa fi walleen maali sirba jechuun dansi jechuudha
wallee jechuun walleen ogaanii sirba jechuun raqsi jechuudha afaan Arabii. Nama wallisuu noo maal jenna? Wallisaadha. Wallisaa. Wallisaan kun lama. Ayyee. Wallisaan tokko gadhee jedhaniin. Gadhee jechuun ka amma azmaarii jettuun kana. Qadeemeetuma gartee nama aruuzaa faa dhaqee nama waa qabu kana lallaalee faarsee dhufanii maallaqatti maxxansanii. Bakkuma aruuzaa deemee gartee halkan shubbisaa bulee waatti maxxansanii galu kun gadheedha. Azmaarii kan jedhamni jedha. Wallisaa jechuun kan gartee waan aadaa amma Oromoon waan takka ta'ustee daleeydu hin qabdu dalagaa cufaaf ammas yadalee qabdi dhibeeytaati. Amma yoo bishingaatoo yoo gaafa gartee dura muqaddama irfii lafa kaayanii faaga baqaysan waan ja'anii diboota kana faarsanii mirqaananii yogguu hakaafan. Kana cufa maqaa yogguu hakaafii fi kana ni darasan yogguu uudatuman shoobdoo dhawatan kana gartee wallee qaban yoo rabbi kadhatan ni dedisan yoo duula dhaqan ni geeyraatan waan cufaafuu yadalee fi walaloo qabaniif booda waan dhawatu waan gootu cufatti Oromoon gartee yogguu heeramuru heeramirriisuudhaani hobbaasa walleetiin gatu geeyraaraan lafa sossoosa kaan daressiidhaan wal gammachiisa dardarri ayyaa hundi gameessate jettu. Mee amma gama eega biyya galtanii tas dhufna odeeffata seenaa goone yeroo biraattis gartee yoo rabbi umrii nu dhumtu inshaallah mataan nu jiraate dhugaatan amma mee eega biyyatti deebite yoon biyyatti deebitanii haalli biyya jiru amma biyya jiruu fi gaafa isin biyyaa baatan especially dirree dhawaa irratti maaliif magaalaa tana hedduun anaannadhaa fi akkamiin laaltan dirree dhawaa haala amma irra jirtu kana wal cinaa qabdanii yeroo laaltan maaltu mul'ata? Dirree dhawaa gartee dirree dibicha doofee sangaa keessaa barooda maqmaqsa ji'uun godhe gartee dirree dhawaa abbaa doofee sangaa keessaa baroodu jira yogguun kurfeessee seekannu dirree dhawaa tana ammoo akka gartee Ingiliz Austraaliyaa godhe akkas godhe TPLF waan biyya namaa keessa biyya biraa keessa jiru hattuu fi jammur dhaweessaa fi magartee saamtu haanfalee biyya biraatii walitti qabee achitti guute. Haanfalee jechuun nama wahuma butu waa butu cabsee bayseetis biyya cufaa achi guuran amma dirreen dhawaa yoo dhayite jaamaa juuji itti gale na fakkaatti duutee miskiinoytee biitti bareedduun jirtu san cufa dura mana kan qabaleen haqamaleedhaan jaanan qabaleedhaan haqamaleen biyya cufaa walitti qabdee mootummaa achi geessiti haqamaleen mana keenya ka abbaan irraa du'e nama isaa ka biyya isaa jiru fideetti galcha. Magaalaan dirree dhawaa ontee ajooytee keessa deemuu hin dandeessu beekaa akka nu godhan ajjeesuuf maaliif isiitu haadha falmetootaati raaree falmeeti raaree cunqursa diidi. Mallas Zeenaawiin gootota dirree lolaatti hin dhabin dirree dhawaarra dhabnee jee gaafa seensaa sana. Silaa turee daranuu dhabama alakkuma finiintuun dirreen dhawaa haadha haqa dhiira haqa barbaadduuti. Dirreen dhawaa dhiira karaa aadaatiin karaa ispoortiitiin karaa poolitikaatti bar biitti dirreen dhawaa bar pirezideentiitti dhalatee bar pirezidentiin Jabuutii haadha pirezideentiiti haadha ispoortiiti akka saabboo faa jira biikoo faa jira haadha ilmaan ispoortii miikfaa jira booda amma akkam agartan haala amma jiru kana haalli amma jiru dirreen dhawaa diigamte hin jirtu bakki bareedduun cufti nama biraatti qaba dhugaa dubbachuudhaaf abbaan fedhe aaru abbaan fedhe haadhiisu dirree dhawaa dhabne yookaan haareef falminee deeffanne malee. Wanni amma ijoolleen dirree dhawaa warreen biyya adda addaa biyya guddatee jiru jira jireenya as jiruu fi biyya jiru adda as fooyya'aadha namni qilleensa bareedaa as jira tan dhagayaan bu'ee gala bira kutee nama gargaaruu danda'a namni biyya guddatan akkasa jiru so warri biyya jiru san namni ala jiru kun akkamitti isaan tinnisuu danda'a warri biyyaa hoo maal godhuu qabame. Warri biyyaa ta duraa ilmi xiqqaan jimaa dhiisuu qaba. Dalagaa tuffatu ijoolleen biyya teenyaa. Dalagaa inni tuffatu tana
dhufaniiti dalagaa inni tuffatu tana fudhatanii yeroo gabaabdutti bira dabran hin argu. Ammas abbootiinis badii guddoo dalagu jiran. Ijoollee isaanii mana jimaa bitanii fi waan cufa godhanii silaa irraa muruudha. Ilmi dirqaan dirree dhawaa yeroo taa'ee baala sun qalamfatu silaa kitaaba qara'uudhaa ture. Afaan fedheen haa ta'u kitaabuma yoo qare. Barcaan gartee mana qo'annoo mana gartee hojii amma manni kitaabaan jiru bardee dhaarratti jiru kaaziraa kas tokko jira malee naannoo amma namni keenya hedduminaan jiru kan amma naannoo dindilaa achi kana fa'a. Dirree dhawaan ati hiyyoomte dirree dhawaan diigamte dirree dhawaas ammaas fudhatamte dhugatti kana godhe immoo mootummaadha. Mootummaa dabartee kana godhe maaliif godhe hijaarraa qaba maaliif godhe dhiiraa keessa jira dhiira dhugatti dhiira yoo muratte waan muratte sun irraan deebin dhiira waa godhuu dandeessu ammaas yoo qaraates qara'uu dandeessu gama qaraatiitiin ilmaan keenya akkan qaraane hudhaa qabanii jiran gama gartee daldalaatiin akkan daldalle ilmi namaa ilmi dirree dhawa ilmummaan Oromootu yoo achi keessa faayidaa qabaachuu eegalee dafanii dhawan. Yaa amma gaafa dabre gaafa ijoolleen bishaanii dhumte biyya Awurooppaa deemuuf nama 200 wayiitu dirree dhawaa irraa ijoollee dirree dhawaa qofa yama Awurooppaa seenuuf manneen hunda ganda hunda taaziyaat ture yeroo san maaliif tahee namni gaafate hin jiru maali yoo nama fakkeenyaaf dur dirree dhawaa namni kotorobaandii dalaga cinaanis kubbaaniyaa dalagaa cinaan kotonii dalagaa cinaan warra simintoo faabrikaa san dalagaa namuu dalageeti wahii gala ijoolleedhaan amma kubbaaniyaan ni cufamte kotonii ni cufamte warshaaleen jiru hundi cufameeti kotorobaandiin ni cufamte amma yoo kana cufan silaa industirii adda addaa fiduun malan bakka buusuun mala hawaasa saniif industirii hin finne ka jiru ni cufan oggaa san hawaasni maal ta'e hiyyoomee biyya galee jechuudha ijoolleen biyyaa waan nyaattu abbaan kee hawaasatti hin fidin ilmi maal nyaata baqatu mudati san malees industiriin takka yoo banamtellee yoo dalagaan takka achitti dhaabbattellee dura biyya isaaniitii fidanii eega namni guute dhaadheessa baasan advertise baasan nama dalagaa barbaadu san boodanii dhayixaa ati khalaas guutamte silaa daftee dhuftee siin jaal karaa hedduu jira amma akka ati jette kanatti kubbaaniyaan cufamuun tireenni sun lubbuu sossooftuu haadhota keenyaa ture. Sharshaariidha kotorbaandii miti baazaboortii qaban heeraan fidan kana cufuun dura qusaata dirree dhawaa mudhii kutuudha tireenni qusaata ekonomiidha dirree dhawaa karaa cufan amma hatta laayisansii dukkaanaa akka fedhanitti usanii yogguu namti qotor dhufaniiti meeshaa laadanii kuma hangana kafali namni yogguu dadhabe cufe laayisansii kan nu diduu eegalan ammoo kana biraatiin karaa biraatiif kannamtu cunqursa jabaa jira amma keessattuu karaa mootummaatiinis waan gartee warri dachii namaa kan nukunis warri gibira eeguu kafaltu gibirrummaan kunu hin laalamne malee gibirri Oromoon kafaltuu fi kan namni biraa kafalu wal qixaa miti waan cufa keessatti gannu dhiiban amma an fakkeenyaaf matuma kiyyaa yoon fudhan dachii abbaa kiyyaatirraa hin qooda fudhachuu fedhe waan warri mareet limaatii habashaan achi keessa jirtu na goote takka addunyaa irratti warri Haile Sillaasee nan goote zamana amma keessa jiru zamana jijjiiramaa kana keessatti hanga kiyyanaa maallaqa na kafalchiisanii gibira amma meeqaa na kafalchiisanii gibira kasaanii gibira keenya immoo kan mootummaa teenya ta'arraatii kan nannu gumaata malee gibiraa miti tasaaniiti gibira ja'anii waa meeqa na kafalchiisanii fixanii manaa wajjinaa muranii hojjaan cufamtee kaartaan dalagamee guudhume boromti deem awaajinaan jaan eega deemu awaaju eega dhumte moo amma dura naaf hin himne laal dura gaafam deemtanaan jaan waan kee fide ati na riiqe niin himeef guyyaa hangan illaa isaan achinna dhiibu jiran guyyaas jalaa fixuuf yoggu sadi hin deebi'e yoggu sadi tikeeta muradhee Awustiraaliyaarraa taraa sadeessa akkana godhan dhabanii wanni cufti dhumee guyyaan baatiin takka guuna hafte awaachisin hanjaan gaafa awaajni sun beetti ani galee jechuu beeke guyyaa hin qabdu guyyaa lamaanaa hafeen awaajni sun bahee gaazexaan sun geesse yogguu dhufanii banan
انجرو كارتان دلقة مسون فايلة خيس fuudhan ايه موتو برا أما رجع. ترى خيساتون jijjiirama أما تدل بودا غافين سيكابا إيجا أما تاتي إتين جرا. أما نمني موتوما تنا أوف جرو موتوما أنتم موتي أبي فادا ايه موتوما أبي خنا موتوما الدنيا هندتو جالتمتي وهند جوتشو جرتا ايه أتلين هدو فارسيتي کرتے او دی پی تنا هدو فارسيتي جرتا بك غاري نقافت إيه اوكي موتوما تنا خيستي ركو يرتو او دي بين جتي غافا وليستي نوتي اسيا غرا maallaqni akka miliyooniin sirra faca'ee gartee baarasilxaanii hundi jechi jira waan gammachuudha nuti gama keenyaan gartee waan mootummaa sappoort goonuuf jecha gammachuu hodduu qabna jechuu haala saniis akkamitti rakkoo jirtu tana keessatti bakka biraatiin ugaa kompeer goonu oromiyaa wajjin maaltu gartee wallee tana akkamii baaftee ammaas piraayim ministeeriif illee wallee baasuu dandeesse baasee ammanii wallisa waan kanamee xiqqashoo keessan ايوه ودني كاسيفو غافي اتنا غافتشو ديمتو تنافي موتومان تينيا تارا غرتي اوديبين دين هدو لكويسن كم نغات كري اويت فنيان اويت نو كيسا دربيته انا في انتي ولي قلتي هدانو بافتي هلاج ابستي خرور رومبيا بافتي قلتي تنجسون اما جلقوتو جيران ونين دبديفو اسان لين هادغين اورمي الدنيا لين ور اثيوبيا لين هادغين اكا habashoonin biiroo keessa dhokatanii nu godhu jiran tana ibsuu kiyya booda kartaan bade nan jaan bade deemiiti haareetti kartaa daleessiise jaan amma ni jiran warri itti hime waan akkana meeqaan tamii deemu jira meeqaan tamii deemu jira hacuuccaa namarra jabeessaa deeman Abdulwaasiin inni mataa isaatu jecha abbaa isaa fudhachuudhaaf hanqaa akka baay'aa ture qonnamaa ture amata kudha duuba saddeetiin asii hacuuccaa meeqaatu karaa dalagaatiin faayinaalii abdallafaadhaa fi kaabinee direedawaatitu dachii akaa hoo kiyyaa ka abbaa kiyyaa kan garteen harkan nu jirtu kan zabanyaarra irraa qabnu faayinaalii kaabinee direedawaatu naa murteesse jechuudha. yaa amma wanni tun ilaa ammaa lubbuu as nama qabanii deemu jirti bilisummaan suuta gabbu'aa dhufti yogguma takka waliin geessu ammoo biiroolee mootummaa keessatti waan ormin hafteen ilmaan gartee abaabuun Haile Sillaasee achitti walitti qabde ooftu lal amma isaaniifillee wahi dhaaman warri isaanii nuufillee warri isaanii wanni dhaaban isaan ilmaan isaaniitiif wanni dhaaman akka nuti diina isaanii taane warri keenya immoo sun nuuf hin dhaamne nuuf hin dhaama warri keenya boy cinqamne maal ni ja'an malee diina keenya nuun hin jaan duuba mootummaa tana jala dhokatanii waan dalagu jiran rabbi beeka oduu ippiin akkasii miti maaliif hijaa nuun dhaamne warri keenya سلامة إنسان تاتي لفانو فتنة جون كناجر. قرار كنن. إيه أمو خوي خيني مالجا جاللا والتهي قبلوا ماجا. أما والليلة وان إنسان دبتني باس اللي كم فهمتوف. أمو دركي توري دفي نيلي كم فهمتيفي أو دي بينيس نموها وركونيس قرار راني ماكا. amma ijoollee dirreedhaa reef daagaafiin aan deebiin dirreedhaa keessatti wanni kun dalagamu jiru beek amma ijoollee dirreedhaa ta'as jirtu to biyya qoroo amma Awustiraaliyaa haa ta'u asaa ta'u Kanadaa haa ta'u Awurooppaa haa ta'u warri jiru kuni akkamii biyya gargaaruu danda'an maaltu irraa eeggama jettanii yaaddan isin okay laal dhugaaya feete warri ala jiru anaan eegalii eegaaf keessaa baasuu hin danda'u maaliin biyya sun irraa harkadha malee maaliin biyya sunii godha jechuutti hin jiru dhugaa dubbachuuf kashanyii feeteetu akkitti gargaaruu dandeenyu maal biititu narraa barbaaddi maaliin godhuuf qaba biyya sun anuma qofaa qaba nam tokko na wajjin qabu jennee ka'uu qabna ani amma ODP na gaafatan ODP nam tokko narraan qabuun jee mootummaadhaan tiyya tamataa kiyyaati teete adeeroo shantamsi booda qabna naan jaan duuba biiti tun tiyyaa nam tokko na wajjin qabu namni kiyya rakkoo jira maaliin godha jee guddoon qabatin Abiy Ahmad bar guyyatti qarshuma takka kannaa jee bar
inni takka kannaa jiru kudhan goonan jiru meelamu mahaa kannan biiti sun hedduu jijjiiramti. Ya anamma yaada tokko na fakka dhalataa dirree dhawaatti waan garaana nyaatu jira waan tokko hin argu. Amma cirracha dagalaa dachaatu kana guddaa deemu kana amma dirree dhawaan karaa malkaa kutte gamas guddachuu jirti. Cirrachi guddaan kun immoo seetta yoo laaltan. Galaanni harallaa fi jalloo bal'inaatii fi dhangaggoorraa walitti xuruuree dhufu kuni achiin akkasitti karaa shinyiilee gaddabar. Dhiqaa deeman maas kabiraa fida. Wanni kuni amma harallaatis harallumatti ooyiruu keessa akka deemu mummuranii gartee xurree tolchanii fi dhangaggoorraa dhufu achitti qarsaarraa dhufu achitti sigaltee ijaannanii achumatti akka naannoo saniif masnoon godhamtee fi ooloo yoo godhamee hashawwaan jirtu tun lafti tun hojiitti jijjiiramuu dandeessu sila. Akka gaariitti. Abbaa biyya sanii waan sayyaada dhalataa biyya sanii magaalaa waan sayyaada. Yaadota kana nama kabiraatillee kana bira kutee fakkeenyaaf karaan guddaan ammaan tana lagaarree irraa ka'ee gaziiraa deemu kuni guyyaa akka jimmataa fa'aa nama noofu karaa xiqqaa waan ta'eef makiinaan wal qabdi. So maaliin je'eeni karaan lagaarree irraa ka'ee gaziiraa deemu kun karuma tokko waan wee ta'ee ka as deebii gaziiraa irraa gizee dhufu dachaatuu seenee dachaatuu keessaan amistanya dhufe amistanya akkasi qabri ijoollee maan deebi waa yaada bareedaadha kaan akkasi waan wee gamana yaada kana hoggannachi jiru san yoo nama waan saniif hin anaannanne ta'e yaada kee kana sirraan sharafatu yoo dhalataan magaalaa sanii sigaltee qaama bakka san hoggonu taate yaada kee kana ni hubata rakkinaati irraa soitu kana maan karaan san yoo achiin godhame akka dhuunfaatti anaa miti ka fayyadu hawaasa keenya sanii rakkina furmaata harkata yoo cirracha hashawwaan san galaanni maqe magaalaa teenya saniif fayyadama nama dhuunfaatii miti yaadni kun. Bar yaadni kee Hassanee kiyya yaada bareedaadha. Warri arra zimaama mootummaa harkaa qabu warri arra maftaa mootummaa harkaa qabu ka tanaan diinaati cufti. Ka tanaan diinaati ka faallaa guddina gartee waan mootummaa yaadduu dalagu jiru. Maallaqa mootummaa nyaachaa hojii mootummaa irra taa'aa mootummaa haadhuji hidda cirutti jiran. Mootummaan ni agarti waan kana ittiin jirtu malee yaada bareedaan ati jettu kun boruu ni dhufa. Isaanis biiroo tana keessatti waaran. Maftaa waan cufaa nama biraa harka jirti ilmaan biyyaatii miti. Biyya tana guddisuu, qancarsuu, balleessuu fedhu hanga hafee fi ilmaan isaaniiti itti dabre. Yoo akkanumatti deemte silaa wallee gaaraa huni diigan odoo dandeeme. Dhiisi manneenii fi karaa booda huni mootummaan daftee tarkaanfii itti fuudhuu qabdi. Mootummaan ni agarti itti dhuftiise ammas. Hawaasni biyyaa ammaan tana. Hawaasni biyya dheetanii harkitanii jirtan. Harki akka gaarii. Yeroo harkitan ijoolleen biyyaa agartan kaan maraatee kaan miskiinewee harkitanii yoo amma qabrii jala dheete duraan gaafaan ijoollee beekanii gaafa dargiin seenu ammatti jahan. Kumunitti gaafa dargiin seenu. So gaafa ijoolleen gizee kubbaa taphannu qabrii jala taphan. Manneen hin jiru goojjoon hin jirtu gaafa san. Qabriin qabruma gidaaruma qabrii jira kubbaa taphan achitti. So arraan ta'e noo dheete qabriidhaan marfamee jira manneen. Kachi galu hundi Oromoodha. Namni haqam takka yoo if bir atee dhabee qabrii jala gala. Kan namni cinaa reefki jiru reecha cinaa raaf. Tana gaa wanni reefu dubbanne waan wanni tireena cufaniif wanni namni keenya akka daldaleen jiraanne waan cufa hudhaa jabeessan. Amma isaan abjuun isaanii dhugaa taate. Ammoo abjuu isaanii tana gaafa dammaqanii akka dhugaan taane arkan fagoo miti. ODP'n ni agarti. Ije kudhaniin arku jirti. Tarkaanfiin guyyarraa guyyatti fuudhamu jira. Ilmaan kun gaaf tokko asii ka'anii ona isaanii ni dacha'an wanni isaan yaadantunis fashalte isaanilleen kasaaranii harka daaraa ta'e ta'uuf ta'an warri kana biyya hudhee hidda mootummaa ciree nama biyyaa miskiineessee hirriiba akkamuman biyya tana diinaaf hirriiba dhabe kun cuftin dhiisi warri isaan qawweetti hidhanii walit duulchisanilleen arra dhufee walit fayyee obboleessa tahee ibiddi isaan qabsiisan biyya isaanii dhaqee waa meeqa gubu jiraanii agarra. Sharriin isaan arra biiroo keessa taa'anii ummata keenya miskiina irra dalaganis gaaf tokko isaanii ni deebiti. Yaa anamma maaltu nama mul'ata? Dhaloonni amma jiru kuni magaalaa san amma dirreen dhawaa makroonii faabrikaan dura dirree dhawaa rabbanamee manni kitaabaa dirree dhawaa qarooman tokkoffaa turreemi amma gaara gubbaa kortee yoo ilaaltu maappiin ganda hundaa karaansaa maastar pilaanii dirree dhawaa ispeeshaala ijaarame. So arraan tana bakka san hin jirtu fakkeenyaaf yoo ijoolleen dirree dhawaa ta'alee jirtun
gurmooytee namni dhibbishan magaalaa Ameerikaa tanatti kan irra raayisa akkasitti yoo walitti dhufanii akka maabaraa ijaaratanii fakkeenyaaf dirree dhawaa irratti warshaa qalamaa katolchu qalama mana diban dirree dhawaa namuu ranjii soomanni dirree dibata ranjii yoo tolchan dirree dhawaa irratti warshaa dabtaraa yoo tolchan dabtara oomishu barattoota alaabaa fa'aa irratti tolchitaa fi waan seenaa wajjin wal qabatu waa'ee odaa waa'ee maree hundaa soota kanaa wajjin wantoota seenaa hayyoota seenaa gootota kanneen irra barreessaa qalama fa'aa warshaa qalamaa fa'aa barreessu kan qorqorroo warshaa qorqorroo bananii teknooloojii magaalaatti industirii godhuu hin danda'amu dirree dhawaatan waan akkas ijoolleen dirree dhawaa ni dandeenii misila hin mallee malchiisan maaliif ammoo ijoolleen dirree dhawaa dhukkuba tokko qabdi yuuni wal'aanna jenne haa wal'aannu ijoolleen dirree dhawaadhaa oduma kanatti kaattileenkaa intelijentii jechuu kiyya dhukkuba tokko isii seene dhukkuba gosaa dhukkuba gandaa nama walii galee alaa galee jedhanii barsiisuuf hin jaaguu arrabsuumi niin arrabsaahu abbaa isaanii ta'anii ka walii galee alaa gala namni gaafa waan gosummaatiif bade primitive society deebi'u deema jechuun manni sun dirreen dhawaa oduu amma gandummaa fi gosummaa fi kun asii dhufee kun achi dhufee hin jennee harka kee tokko taane wallaahi biyya dirree dhawaa dhiisi harargee jijjiiruu dandeenya maaliif shaatira ni daleeyna horii godhuu beeyna beeyta ammas nama waan murate tokkotti ka'e takka diyaaspooraa keessa ta'ee jimaa nyaachuu fi kan lama gosaa fi gandaa wal feeruu yoo dhiifnee harka tokko taanee dhugatti walii galle himmallee malchiifna yeroo tana gaaf tokko osuma asitti amarannu namni tokko dhalataa dirree dhawaatii miti inni kana ilma dirree dhawaatii miti ilma dirree dhawaatii miti ifin dhalanne bakka biraatti dhalateeti Oromoodha ijoollee dirree dhawaatu ifitti isin dhiyeessine maaliif hin dhufneen jeen bakka dirree dhawaa yoo waamicha gootu maaliif hin dhufnee beek inni dhalatuma naannoo saniiti lafa argeeti dhalatuma ilma naannoo saniiti dirree dhawaatan akkaan biyya biraa amma yoo malaalte amma revolushina godhame irratti yoo ilaalte burraayuun teenya galaan keenya sabbataan keenya awwadaa irra yeroo du'an calanqoo irra ijoollee yeroo duutu magaalota harargee kana guutuu keessa gizeen falmuu dhageessa garuu guyyaa tokko aduu guyyaa tokko saafeera tokko kan nama gabbee dirree dhawaan teenya jechuun agarrean maaliif nuun kan namni kajechuun agarre so dur gizee laalu sirba tokko jira Khadiir Saidis sirbee baadiyyicha jettee kanatti dheeytooytu yooniiniif qaananiise humaatiin waan hin caaltu jaa baadiyyaatis nama hin tuffatiin baadiyyaa wanni san akka waan chaalenjii firraa godhuu takkana fakkaattee lakki asanoo kiyya lakki kasiimi akka waan san amma an biyya arabaatis dhaqee waan cufaa biyya soomaaliitis taa'e baadiyyaan tuni tiifattuu fi qotattuudha baadiyyaan sunaa fudhannu dirree dhawaanis naggadde daldaltuu fi hojjettuudha baadiyyaa fi magaalaa wal qoosuun biyya cufa jirti misra dhaqe misra amma biyya barraayifattee miti ruux yaa fallaaha jedha nama keenya malee namni biraa baadiyyatummaan ni dhaadata bar ani fallaaha bar ani qottuudhaas hin jedhan peasant wallaahi addunyaa biraatti ameerikaas amma qottummaan dhiidatan booda tantikko nuuf hin ifne malee magaalaa nu intala baadiyyaati bar maaliif dhaloonni naannoo baadiyyaa jiran baadiyyaa dirree dhawaatti amma dirree dhawaan magaalaa Itoophiyaa guutuuti Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa walii gala ilmaan lafa harargee tana dirree dhawaa dhiyaatu maaliif dirree dhawaa tana akka biyya ambaa takka ilaalan laal sun amma eegalamte malee dur alaa alatti Oromiyaarraa illee injuu hararirraa harargee miti hararirraa dirree dhawaa jirraa jabuutiin mal jenna atoonoo ibsita tirkaan mal jenna jennutti kashawaa dhufu ka wallaggaa dhufu ka jenni dirree dhawaa biyya akka amma namni Dubaay deemu akkasin laalamuu turte dura dirreen dhawaa akka amma namni Dubaay dhaquutti akkana hawwamtee ija kajeellaatiin laalamte booda na cunqursaatu jibbisiise ijoolleen dirree dhawaa irra baadiyyaat laal adda baqeessuuf waan karameellaa cunqursaan nu afaan kaa'e hargeysaa cunqursaan deema dibee nu liqimsiise haadhaananii abbaa qoraanii booda kun waan cunqursaan uumee namni hafiiti suutatti walii galuu dandeenya dhukkuba kana immoo cunqursaatuun nu dhale
دولين دريد أوانا ما تفتي جولين دريد أوا سنجبتي أماس خخنا أومي عربة دور دريد أواجرو لعنة الله على البدو لو تمت دبر دريد أوا دبر بادي الراد فخنا درك إنفاق في فتي جنتي فاجي مالجي علاقات وان كان أومي أما بكتي تكايو أنا في أتي ما نتوجه بخكام بوتنو لتشوت نويتي بخكا alagaan lafa keessa kanaatu ijoollee teenya sammuu booreesse magaalaa eeguu dhufan ni hatan jimaa eeguu bitatan maallaqa keessaa hatan waan doon eeguu waan baadiyyaa fidan gurguratan gariifaa aanan qammanaafaa godhanii tuman dirree dhawaatan kajibbisiise alagaadha. Gosti araba haa maqaa haa ta'u malee gosti biraata Oromoon ta'inis arra maqaan dha'uu namoonni beeka hedduu warra baadiyyaa kanatti tan duuba santuu dirree dhawaa xiqqoo fuula hammeesse. Yaa magaalaan tun gaasilaayis magaalaa an jechi akka kiyyetti jechuun magaalaa jiru kunu dirree dhawaa fi madaalu faan ja'a barra akkaataa gumaata isiin qabdu. Dirree dhawaan makasuudha magaalaa is capital asimaadha. Makasuu jaaniini. Makasuu jaaniin. Makasuu waan akkasiitiin barbaade kun amma. Asimaadha. Guddittiidha isiin tun. Asimaadha makasuu dhaabbachiiftuu biyyaati asimaa yookaan capital city. وده capital cities جتشون كيا نتاتيس وني نمني بيتنا إثيوبيا شفتي توكو غوستين جرنجرتو أما غوندر دايته كبيتين دليدوتي بيامرت نمني خاين دلغون دندو بيتغريتي دلغون دندو خونيس أركمو كبنوتيس داينه أتي دكان بنه فابريكا كبنچو كامنا akka isaa waan ni godhanii hammaalli keenyaa fi hattuun teenyaa sachitti galuu qabdi akka kasaanii as jirutti wal eega Itoophiyaan takka namoo deemee dalaguu danda'e jenne biyya isaaniittis dhaynee dalaguu qabna. Akkasii wal qixxummaa mirkanaa. Akkasitti wal keessa guugan obboleeyyummaanis ni jabaatti biyyummaanis ni jabaatti. Dirree dhawaa ka jibbisiise sadi. Waa'ee aartii irratti yoon si deebise akka ogeessa aartii waan taateef aartiin Oromoo tun amma akka agartu kana kaaseeta bitanii gurguruun hin danda'amu yeroo ammaatti kaaseeta gurgurachuun hin danda'amu yuutuuba faarra kaayanii so aartiin tun mee akkamitti guddachuu dandeessi? Okay, nuti gaafa gartee akkasitti hacuuccaan jabduu gaafa hudhaan dhibbii sun falmiidha. Bifa falmiitiin akkasitti gartee dalayne. Arra maal taate arra daldala taate. Wallisoota keenya wanni dadhabsiise galata dhabeenyummaa isaaniiti. Ilmaan kiyyaame galata dhabeeyyiidha. Ati teessee halkanii guyyaa yaaddee walaloo kadabdee kannitaaf. Yaadeen qaban. Maastar Hassaniin naa kanneen jaan. Ammaas ani baaseetii yadalee sii kanna obbo Shantamiin naa kanneen jettu. Akkuma waan ifii godhanii wallee haree Oromoo jaanii dhiheessan. Namni walaloo katabuun qaxaraa si bulchiti. Taayitaa meeqa enerjii meeqa sirraa fiddi. Kana cufa dhiisanii waa hunda ifii yaamuu takka lama maallaqaaf dalaguu. Boodagaa warri walaloo kannuuf harkarraa marate kaanis ni du'e. Waanuma dur keessa deebuu eegalan garte. Sirbootuma dur fuudhanii hareetti yaamanii. Wallee haree Oromoo jaanii barshaggooyyee faa dhawatanii. Booda kana dhiisanii nama isaan dhihaanu kana maqaa dhawuu maallaqaa miti falmii aadaatii fi afaaniitiif mataa keessa galfatanii yoo dalagan waa hedduu dalaguu dandeenya. Amma fakkeenyaaf aadaa bahaa tana yoo ilaalle akka reefuun tana maqaa tuuxan shoobdoo jira, darashii jira, mirrigaa jira, geerarsaa jira, shaggooyyee jira. Kun dalagaadha. Kun ammaa fi kadhaa rabbiiti hangin malakootee. Akkamitti waan kana jira amma fakkeenya hawaasa keessaa badaa dhufu jira wanni kun. Hawaasuma keessaa akka hawaasaattu maaliif lakka hawaasni ammayyaawaa qaroo ammayyaa ijoollee fudhataa deemuun seenaan san badaa deemti. Waan takka kaniin asirratti arganii Oromoon dur seenaa isaa hin barreessu. Shoobdoo keessatti darashii keessatti mirriga keessatti haadha abbaa keetii si barsiisa. Kana keessatti ergaa dabarfataa jire. Arra wanni san yoo badde fakkeenyaaf hibboo yoo ijoollee liqqabee Oromoon
hibba kajet ijoolleen waan akkana naa beekaa jaan hin beeknu gaa jaan biyya naa kannaa jaan Yes. namni wallaalaan biyya kannaa beekaan barnootaatiin beekumsa biyya irraa fudhataa dhuun himu jira amma jaarsee yeroo waan san dura duullu ja'a duulee galee biyya naa kan ja'a biyya naa kan ilaalama ka wallaalee kun biyya kanna wallaalaan biyya dabarsee kannaa jechuun beekaan immoo barnoota saasaniini biyya irraa ergaa himu jira ijoollee sanatti so wantoota aadaa kana akkamiin amma fakkeenyaaf barreessuudhaan immoo moo viidiyoo dokumentii dalaguudha moo akkamitti hambisuu danda'ama dhaloota amma hin dabarre malee oromoon guyyuu laayibireerii awwaalti laayibireerii awwaalti hayyuu jechuudha ammallee ni jira manguddoon dardarriin keessa dardarrallee caalaa mootummaan amma mootummaan ta'a afaanii fi aadaa oromoo jaartee bakkaan ga'uuf qophooytee jira deemanii hayyoota kana walii qaban manguddoo hayyoo jechuun beekaadha beekaan waan cufa beeku achi waan as dhufe beeku manguddoodha manguddoo tana qabanii walii qabanii gaafachuu irraa katabuu ammas ilmummaan biyyaa cuftinuu arra waan cufa keessatti hin deemna viidiyoo waan kan bar moobaayil kun waa meeqa atuu yogguu waa yaadatte achuman naqe yogguu nama waa beeku gartees duruma qabiirraa waraabi san booda waliif finnee waliif kuufnee guddisuu dandeenya an amma wanni biyya galuu fedhuuf tanaaf takka walalooleen katabee tana kophaa fixuu amatu meeqa yoon itti taa'e illee hin danda'u wallisoota hawwisoo amma afran qalloo ni deebifnee jaarra jenne ni jaarra tana keessatti dardara gartee kannaa wallisuu qabu walitti qabeetiin irra hiruu barbaada amma ga'an wallee aadaatii fi gartee tanatti mooyxan qabu ammoo shaggooyyee fi okkoynaa fi urruubsuu fi daddaa'isaa fi kana namni beeku ni jira ammallee warri dur ragaduu ture amma shubbiftuu faajaan ijoollee eeguu wallisan daansii taphattu shubbistuu miti ragadduudha ragadduu afaan oromootti duuba shubbisaaf kana cufa karaarraa ma'isinee akka durirratti akkaan danda'utti karaa deebisa mootummaallee na gargaarti ammaas kitaabota amma barreessitti jirtu kana mootummaa si maxxansuuf immoo fudhatanii waan kana akkamiin maxxansuuf amma laal eeguu hedduun gumaata geesse mootummaa teenya tanaan dubbadhe tole naan jette ammoo mootummaan waa hedduu dalagu jirti mootummaan jabduu feete haa taatu mootummaan feetillee gargaarsa feeti amma isii gargaarsifachuu mannaa an wani ni muradhe gargaaru takka waan maqaasii ol qabu dalagu odoon biyyan dhayne an tiim lammaadha dura tiim lammaa keessaan jira amma wallee ODPdhaaf baasee kitaabni amma isin barreessitan san fakkeenyaaf amma magaalaa tanatti magaalaa lakkuu yoo fudhanne ijoollee dirree dhawaatti jira fooshaa jira jammaatatti naannoon hundi gandii hundi jammaata jira magaalaa tan akka oromoo koominiitiittis hawaasa oromootti jira so akka ijoollee dirree dhawaatti yoo kitaaba isin qopheessitan kana si agartee amatatti yeroo takka walitti dhufan isaan kana wajji wal isin garsiifne amma osoo as jirtanii haala kamiin kitaaba keessan kana fuudhanii isaanummaan baxxansanii warri biyya jiru kafaltiin maletti si galtee kafaltiin maletti akkamitti argachuu danda'a warri as jiru kun maallaqa baasee tolchee ijoolleen achiisan tolaan fudhattee akkatti dubbisuu dandeessu irraa argachuu akkamii godhuu dandeessu akkitti godhuu dandeessu laal anamma waan kana ilaa amata 30 irra dalagu jira ama soddoman kan hiriyoonni kiyya taaksii oofee maal godhee jinnii godhee ifjaar anis isaan jala hedduun jiru godhe amma wanni gargaarsa xiqqaa tokko wanni fedhu gargaarsa naa godhanii wanni cufti biyyatti irra rakisha biyyatti ammaas asii biyyatti chifi uumannaa achumatti biyya bakka overwhelming maaji irraan balaqaan guddaan irraan balaqaan bakka jirtu sanitti tolchinee alatti fi irra wayyaadha ammaas meeshaaleen maxxansaa amma biyya akka feetitti argatta yoo asii gargaarsi naa godhamee achi dhaqee ammaas bakkaan ani jirratti yoo gartee godhame xiqqoo waan cufa gartee jechoota hin beekamne fa'aa jira bire dhaabbadhee akkana godhatti baatii 3-4 keessatti kitaabni sun bakka cufa ol gahuu danda'a. Miilanaan ijoolleen warri ijoolleen diree dhawaatis Oromoonni akka waliigalatti ilmaan Oromoo magaalaa lakkuu jireenya ni argan waan tana adeeroo Shantam nu keessatti argama.
waan kana irratti radda leena anillee rakka assignmentii fudhadhee isaan dubbisuu fi yaalaan qaas jettanii radda leena dhuma irratti mee ergaa hawaasa Oromoo TV sakka waliigalaatti ilmaan biyyaatiif qaddan ilmaan biyyaatiif wanni ni qabu'an tokko taha wal qabadha wal gadingatina magaalaa fi gosaa fi kana cufa hayyuun keenya abbichuu Ahmad Ali abbicha hayyuun keenya lammaa magarsaa lammaa jettanii an magarsaa waaqoo ifi kumdachaas abdiisa wanni jaan waliigala nu qofaa miti ilmaan Itoophiyaa cuftinuu as fudhadhee ana magaa ilmaan Itoophiyaa cufaan dubbachuu hin danda'u yaa Oromoo kabiyya jiru ka waliigalu ka biyya jiru ka ala jiru waliigala afaan tokko taha dhaamsa hayyuu keenyaa fudhadha irratti dalagaa ammoo wal qoqqooduun manni wal Abraham Lincoln lanuu the divided house cannot stand jee manni hirame hin dhaabbatu harka tokko taha guddina yaaduun dura afaan fiitiif bal'isuun lammeessa aadaa fiitiif hadooduu hojjechuu dhaabbachuudha aadaan ta'e beekam keeti identity teeti afaan kee jireenya keeti afaan keetii fi biyya teetii fi aadaa teetiif waan tolu irratti waliigalii irra hojjedhu jaarmaya yaadii qubsuma yaadii rabbi si wajji haa jiraatu yaa ummata keenya akkuma rabbiinuu kalee walirraa nu uumetti wajji haa jiraannu waliigalee alaagala waliigala rabbiinis waliin haa galchu galatooman jaan tole daawwattoota Oromo TV ani maastarastanii gaazexeessaas miti muuxannoo gaazexeessaas hin qabu ogummaa gaazexeessaas hin qabu ogummaa kiyyaas miti garuu wal odeeffata seenaa qorachuun jaaladha wal odeeffata anaa fi adeeroo 50 taasifamee ammayyaasiin Oromo TV irratti nu afeeree waan kana odeeffatuma isin gootan kana anillee waraabeetiin Oromo TV dhaan hawaasaan gahee jeeti asitti nu afeeree ogummaa gaazexeessaa qabaadhee osoo hin ta'in odeeffataan jaaladha odeeffata jechuudha wanni amma goone akkasiin nu hubadhaa rakkinni yoo uumamee jiraates dhiifama isin gaafanna turtii gaarii qabaadha Oromiyaa TV wajjin galatooma. Oromo TV Oromo TV Oromo TV beeksisaa maalummaa abdii bilisummaa jibbaa roorrisaadhaa ibsaa walabummaa tiksaa qabsoo Oromoo deebisaa tokkummaa tumsaa sagalee Oromoo kan diddaa gabrummaa diigaa kaayyoo bittaa tarkaanfii diinummaa lammii dadammaqsaa hubachiisaa eenyummaa hawwaa diimokiraasii farra olaantummaa har'as borissi abdiin Oromummaa. Oromia,